Ashamaa akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoota hibbootii bakka jirtanitti nagaan keenya sin hunda biraa nuuf haa ga'u jenna. Nagaa keenya taansuun guyyootiin duraa kallattii garagaraan seenaa gootota Oromoo sin hubachiisaatii turreerra. Seenaa jireenya isaanii walii wajjin laalaa turreerra. Har'as seenaa nama tokko goota Oromoo kan ta'e seenaa Elamoo Qilxuu walii wajjin ilaalla. Kutaa tokkoffaasaa kan har'aa qabannee dhiyaanneerru kan walii wajjin ilaallu ta'a. Seenaan jireenya Elamoo Qilxuu akka armaan gadiitti jira. Jireenya ijoollummaa seenaan ijoollummaa Elamoo Qilxuu baay'ee hin beekamu. Garuu bara 1956 Elamoon barnoota Islaamaa baratee magaalaa Dirreedawaa keessatti daldala Araba sooressa tokkoof hojjechaa ture. Daldalaan kunis Elamoo fudhatee gara Edan Yemen bara 1956tti deeme. Edan akkuma ga'een maqaasaa gara Elamoo Qilxuutti jijjiirrate boodarraa dubartii Oromoo achi jiraattu tokkos fuudhe. Biizinasiin achitti jalqabe kunis baay'ee milkaa'eef. Siyaasa keessa seenuun Elamoo waa'ee siyaasaa nama dhimma qabu hin turre. Garuu bara 1966tti manni isaa bakka itti sabboontonni Oromoo wal gahan ta'e. Kun immoo qoonsila mootummaa Itoophiyaatti yaaddessaa deeme. Elamoonis diinota mootummaa Itoophiyaa qarshiin gargaara jedhamee shakkamee bara 1967 namni Hararii yookaan immoo Harar biizinasmaaniin mootummaa Itoophiyaatiif hojjetu tokko Edan naqee Elamoo irraa mi'a liqeeffate. Elamoodhaanis yeroo Finfinnee dhufteen si deebisa jedheen. Akkuma Finfinnee ga'een Elamoon qabamee gochaa shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessuun himatame. Mana hidhaa keessattis qorannoo hamaa reebichaa fi miidhaa sammuu guddaatu isarra ga'e. Kun immoo Elamoo irra caalaa akka inni siyaasa keessaa seenuu godheera. Hiriyoonni Elamoo qarshii walitti qabanii erga malaammaltummaan dura taa'aa nageenyaa namichaa tureef qarshii kennanii booda gad lakkifame. Yeroo Elamoon mana hidhaa keessatti dabarse akka inni sabboonaa kutataa ta'u isa godhe. Erga mana hidhaatti baay'ee booda sochii sabboonummaa Oromoo kan akka waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti hirmaachuu jalqabe. Bara 1968 Elamoon dhoksaadhaan gara Moqaadishoo deemee walgahii sabboonummaa Oromoo irratti hirmaate. Achittis hojiin sabboonummaa Oromoo uummata biyya Arabaatti babal'isuun isatti kenname. Gara Edanitti deebi'ee dhaabbata hawaasa Oromoo hundeessa bulchiinsa magaalaa Edanis amansiise. Akka isaan biiroo siyaasaa banuuf isa eeyyaman godhe. Gargaarsa mootummoota Arabaa fi akkasumas dhaabbata bilisummaa Paalistiitiin fi adda bilisummaa Eertiraarraa gaafatee gargaarsa mootummaa Iraaqiitiin leenjii waraana 7 erga kennee booda adda riphee lola hundeesse. Adda kanas hooggansa hiriyaa isaa Abdulkariim Hojii Ibraahim irra caalaa maqaa jaarraa Abbaa Gadaa jedhamuun beekamaa bobbaase. Addi kun odoo gara Itoophiyaa seenuuf yaalu mootummaa Sumaaliyaatiin rukutamee booji'amee gara mana hidhaa galfame. Kunis ta'uu Elamoon odoo abdii hin kutatiin meeshaa waraana gargaarsa addaa bilisummaa Eertiraatiin dhoksaadhaan gara gammoojjii Affaar keessa gara Itoophiyaatti galchuu fi kuusuu jalqabe. Bara 1973 Elamoon walgahii sochii qabsoo Oromoo Finfinneetti akka hirmaatu waamame. Walgahiin kunis uumamuu adda bilisummaa Oromoo kan xumurame yoo ta'u, Elamoonis qabsoo waraanaa akka jalqabuuf dirqamni itti kenname. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kutaa lammaffaasaa guyyaa itti aanu isiniif qabannee dhiyaanna. Ammas ittoo nu waliin tura.